Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oromoo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna itti aansuudhaan oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanganuma sagantaa kanaatti nu wajji turaan affeerraa kenna kun biiftuu Oromoodha keessan jajjabeeffadhaa laayik sheer godhuu hin dagatina oduu wayitaawaa kan biyya keessattii fi kan biyya alaa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Wajji turuudhaan itti bohara. Oduun jalqabaa kirkirri lafaa kaaba Itoophiyaa naannawa magaalaa Maqaleetti mudatee jira. Kirkirri lafaa irra deddeebi'uun Itoophiyaa bakkoota garagaraatti mudataa jiru kun immoo yaaddoo hamaa uumaa jiraattu himamee jira. Guutuu odeeffannoo kana qabadhee jira. Oduun itti aanu naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa Dibaaxetti jiraattonni sabaan Oromoo ta'an humnoonni mootummaa qe'ee keenyarraa akka kaanu nu taasisan akka buqqaanu nu taasisan jechuudhaan jiraattonni himanii jiru. Odeeffannoo bal'aa qabannee jirra isin biraan geenya. Oduun itti aanu dhimma hidha haaromsaa laga Abbayyaa ilaalchisee rakkoo Itoophiyaa fi Masrii gidduu jiru furuudhaaf waamichi araaraa pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp taasise ija shakkiitti ilaalamee jira. Waamicha marii araaraa kana akka shakkamu kan taasise maalinni kan jedhu qabannee jirra isin biraan geenya. Oduu biyya alaatiin pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp teeknooloojii Chaayinaa kan ta'e tarbaayinii humna qilleensaa gargaaramuun anniisaa elektiriikii maddisiisu irratti qeeqa kaasee jira. Qeeqa isaatiin maal jedhe kan jedhu qabannee jirra isin biraan geenya. Guutuu oduu kanneenitii fi kan biroo wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu akka itti aanu kanatti wal duraa duuban isiniif dhiyaatu wajjin turuudhaan itti boharaa. Kirkirri lafaa naannawa magaalaa Maqaleetti mudatee jira. Baroota sadan kana kirkirri lafaa Itoophiyaa irra deddeebi'uudhaan bakkoota garagaraatti mul'ataa jira. Sulula Awaash, Affaarii fi Fantaallee akkasumas kaaba Itoophiyaa naannawa magaalaa Maqaleetti fi akkasumas hanga magaalaa Finfinneetti fuulla'uun yeroo garagaraatti irra deebi'aa kan mul'ataa jiru yoo ta'u kun immoo yaaddoo hamaa uumaa jiraachuu maddeen odeeffannoo garagaraa jiraattotarraa odeeffatanii jiru. Guyyaa kaleessa amajjii 22,2026 kirkirri lafaa reektar iskeelii 4.3 galmeesse ganama naannawa magaalaa Maqaleetti uumamuun gabaafamee jira. Akka dhaabbanni qorannoo sochii kirkira lafaa Ameerikaa gabaasetti sochiin lafaa kun ganama sa'aatii 2:19 irratti naannawa magaalaa Maqalee irraa gara kaaba bahaatti fageenya kiiloomeetira 56 irratti uumame jedhee jira. Sochii kirkira lafaa dhaqqabe kun reektar iskeelii xiqqaa waan ta'eef miidhaan lubbuu namaatii fi qabeenya irras akka hin dhaqqabin gabaafamee jira. Kaaba Itoophiyaatti ji'oota darban keessa sochiin lafaa irra deddeebiin mudatee ture. Ji'a kana keessa yookaan jalqaba irratti Maqalee dabalatee magaalota Tigraay fi Affaar keessatti sochiin lafaa reektar iskeelii 4.5 safarame gabaafamee ture. Baatii onkoloolessaa bara 2025 sochiin lafaa jajjaboon naannawa Tigraay fi Affaaritti uumamee ture. Balaa kanaanis namoonni 43,000 ol ta'an gargaarsa namoomatiif saaxilamuu isaanii waajjirri koominikeeshinii Awurooppaa kan ittisa balaa fi gargaarsa namoomaa gabaasee jira. Haaluma wal fakkaatuun sochii lafaa reektar iskeelii 5.7 kan onkoloolessa 11 mudateen naannoo Affaar aanaa Bare Haallee keessatti lubbuun nama waggaa 12 darbuun ni yaadatama. Akkasumas balaa kana manneen jireenyaa 14,000 ol, manneen barnootaa 12, buufata fayyaa 12 fi akkasumas kuusaa bishaanii 150 barbadaa'ee jira. Haaluma wal fakkaatuun akka waajjirri sodaa balaa naannoo Tigraay gabaasetti kanaan dura sochii lafaa naannawa magaalaa Maqaleetti dhaqqabeen manneen 40 guutumatti yoo barbadaa'an namoonni 225 ol immoo qe'ee qabeenya isaanii irraa buqqaanii jiru. Oduun itti aanu waamichi araaraa pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Itoophiyaa fi Masrii gidduutti rakkoo jiru furuuf taasise qaamota hedduu fi garagaraa biratti shakkii guddaa uumee jira. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp guyyoota muraasa dura hidha haaromsaa laga Abbayyaatiin walqabate rakkoo Itoophiyaa fi Ijipti gidduu jiru furuudhaaf eddoo seenuu kan barbaadu ta'uu ibsee ture. Amma immoo hooggantoota biyyoota kana lamaanii waliin marii gaggeessuuf murteessee jira. Marii kana gaggeessuufis ministeera muummee Itoophiyaa Abiy Ahmedii fi akkasumas pirezidaantii Masrii eddoo tokkotti argachuu kan barbaadu ta'uu yookaan ni barbaada jedhee jira. Itti dabaluunis Doonaald Tiraamp haasaa fooramii dinagdee addunyaa Siwiizerlaanditti gaggeeffamaa jiru irratti taasiseen Itoophiyaan gaggeessaa cimaa akka qabdu dhaga'ee jira garuu hin beeku. Pirezidaantii Alsiisii waliin waliif bilbila. Alsiisiin naaf bilbila waliin mari'anna ka Itoophiyaa garuu nin dhaga'e malee hin beeku jedhee jira. Kana qofaa miti Doonaald Tiraamp torban darbe xalaa araaraa yoo ergu
Pirezidaantii Masrii Alsiisiidhaaf kallattiidhaan yoo ergu gara Itoophiyaa immoo garagalcha isaa kallattiidhaan muummicha ministeera Itoophiyaatiif erguu osoo qabu muummicha ministeera Itoophiyaatiif osoo hin ergin pirezidaantii biyyattiitiif ergee ture. Muummicha ministeera Itoophiyaa nin dhaga'e malee hin beeku jechuun xalaa kallattiidhaan isaa erguu dhabuun maaliif kan jedhu qaamota garaagaraa biratti gaaffii uumee jira. Kanarraa kan ka'e hedduun immoo marii araaraa waamame ija shakkiitti ilaalaa jiru. Shakkii qofa osoo hin taane sodaas uumee jira. Hundumaafuu waan ta'u of durri kan agarsiisu ta'a. Oduun itti aanu naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkala aanaa Dibaatetti humnoonni mootummaa uummata qe'ee irraa buqqisuun himamee jira. Shiftaa sakattaana jechuudhaan uummata qe'ee isaa irraa akka buqqa'u kan itti himan yoo ta'u himuu qofa osoo hin taane haleellallee raawwatuun uummanni qe'ee fi qabeenya isaa irraa akka buqqa'u akkasumas manneen jireenya uummataa gubuudhaan uummata baqachiisan jechuudhaan jiraattonni himanii jiru. Waan jiraattonni jedhan waliin haa dhageenyu. Torbee keenya irraa maddee mana keenya irraa kaane qabeenya keenya irraa deebi'u kaane. Amma eessa qubattanii jirtan? Naannaa masanarraa daandii konkolaataa bukkee taayaa jedhanii manni hin jiru bishaanillee loonillee kan obaafannu hin qabnu qabeenyi keenya kan nu qonne lagattaa fi waan nyaannu hin qabnu horiillee kan qabnu hundumaa fudhannee bahuudhaaf nu yeroo dheeraan nuuf hin laatamne garii immoo manniyyuu jalaa gubatee nafseenillee akka saawwaa hudduu duubatti hidhamee kan qalame ammasii hin qabu amma immoo warri jirruyyuu jireenyee waan tokko waan nyaannee bullu hin qabnu horiin keenya kunoon warkatti dhumeera waan jedhu hin qabnu. Maaliif buqqaatan? Mee akkamiin akka buqqaatan nutti himaa? Eenyutu isin buqqise? Mootummaan buqqaa biyya kana opereeshinii goonaa buqqaa jedhanii qabaadhuma qabatamaa hin qabneef nu buqqisanii ejjesiis waan hojjetanii hin qabanii ofii isaanii magaalaadhumarra jiraatu takka takka dhufanii namni keessa deemanii deebu waan kanaatiif nu kaachisani egaa kun amma ijoolleen nu harkatti horiin nu harkatti dhume dubarra bu'eera uummata Oromoo duwwaadha kan kana ta'aa jiru immoo uummanni biraan nu keessa hin jiru dabala kan jiru uummata naannoo keenyarra kan jiru aanaa kana keessa kan jiru uummata Oromooti kaan nu wajjin kan akkas buqqa'aa jiru hin jiru. Meeqa taatanii buqqaatan maatii keessan guutuutu buqqa'ee wanni qabattanii buqqaatan jira? Yanduellee jira manni kan gubate ammasii hin qabu maatii bakka wajjin buqqa'ee bakka garaagaraatti aanaan kun nama ganda baay'ee qabdi gandi baay'een kun immoo bakka garaagaraatti battanamee olii buqqa'ee taa'aa jira amma kana miyoona kana inni kaan haamaa jira inni kaan immoo obdiirra sirriisiisaa jira inni kaan saqalaarraa boqqolloo qaba inni kaan kanaamullee jira kana hundumaa lafa buusee waan irra nyaatee bulullee waan tokkollee sun fudhatiin horiinillee jala harcaatee karaatti mandara keessatti akkasumatti hafe. Opereeshinii gaggeessinaa jedhanii nu buqqisanii jettan eenyu warra raayyaa ittisa biyyaati moo caasaa mootummaati moo akkamiin isinitti himame akka qe'ee keessaa buqqaatan? Warri namatti nutti himani bulchitoota aanaarra warra jiran. Waltajjii waamamanii isinitti himanii? Waltajjii waamanii kotta olga'iin jira jedhanii naannannee waadannuu har'a bulchanii achitti dhumtuu nuun jedhan. Waliigalaan ganda keessanirra namoonni buqqa'an lakkoofsaan hin beektu abbootii warraa meeqa ta'u? Abbaa warraa inni jedhamu nama 100 gadi miti inni egaa kan ganda tokkooti. Gandi guutuun buqqa'ee jechaa jirtu? Gandi guutuun tokko namne kunoo manatu jira manichiyyuu gubatee hin gubanne isaa deebinee dhannee arguu hin dandeenye. Manni gubatee jettan eenyummoo mana kan gubu? Manni kun waa mootummaan boota kana gaddiisaa jedhee nu ajaju karaa tokko immoo qaama walii isaa hin beekne karaa biraatiin afeenee qabeenya namni qabu isa saqalaarra jiru mana tokkotu nambisiin daaraa godhee jira. Karaan itti qe'ee keessan itti deebitan hin jiru amma buqqaa opereeshinii gaggeessinaa yoo isiniin jedhanii yoom deebituu eessa qubattuu isiniin jedhanii wanni isinitti himan jira? Gaafa akkasii deebitu hin jedhamu. Haaluma dhageettan kanaan uummanni komii dhiyeeffataa jira. Komis kan dhiyeeffataa jiran mootummaa irratti mootummaan bakka jiranitti qe'ee isaaniitti nageenya isaanii eeguu fi osoo qabu nu buqqise jechuun himataa jiru. Miidhaan kunis nu qofa irratti dhaqqabaa jira. Saba biraa tuqaa hin jiru jechuudhaan komii isaanii uummanni bal'inaan kaasanii jiru. Akkasumas uummata Oromoo naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal jiraatu irratti xiyyeeffatuudhaan gochi raawwatamaa jiru. Himuufis kan namatti hin tolle jechuudhaan jiraattonni dubbatanii jiru. Oduun itti aanu pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp teeknooloojii Chaayinaa kan ta'e tarbaayinii humna qilleensaa gargaaramuun annisaa elektiriikii maddisiisu qeeqee jira. Pirezidaant Doonaald Tiraamp tarbaayinoonni qilleensaa kasaaraadha. Chaayinaan gowwoota bitaa jirti jechuudhaan dubbatee jira. Pirezidaant Doonaald Tiraamp
waltajjii dinagdee addunyaa Switzerland Davositti gaggeeffame irratti haasaa taasiseen ogeeyyii eegumsa naannoo tarbaayinoota humna qilleensaa gargaaramuun annisaa elektiriikii maddisiisan deeggaran akkasumas gahee chaayinaan damee kana keessatti qabdu irratti qeeqa kaasanii jiru. Pirezidaantichi akka jedhetti bakka hundatti tarbaayinoota qilleensaa qaban garuu mo'amtoota yookaan luuzars jechuudhaan bu'aa qabeessummaa teeknooloojii kana tuffatee jira. Itti dabaluunis chaayinaan baay'ee qaroodha kan jedhe Doonaald Tiraamp chaayinaan meeshaalee kanneen oomishtee addunyaatti gatii guddaadhaan gurguratti jedhee jira. Gowwoota isaanirraa bitaniif gatii qaaliidhaan gurguru garuu haa bitan malee itti hin fayyadaman jechuudhaan chaayinaan fedhii anniisaa mataa isii karaa biraatiin guutaa akka jirtu yaada dhiyeessee jira. Doonaald Tiraamp dhumarratti haala qoosattiin miidhaa qilleensaan hojjetanii tarreessee jira. Tokko simbirroota ni ajjeesu, lama lafa uumamaa ni balleessu jechuudhaan qoosuudhaan kolfee jira. Chaayinoonni biyyoonni biroo meeshaalee kana bitachuu itti fufuun isaanii baay'ee akka isaan ajaa'ibu kan himan yoo ta'u, hooggantoonni tarbaayinoota kana bitan immoo hooggansa gadheedha jechuudhaan dubbataniiru. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduu namaaf qabadhe kana hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin ka ture ani Bariisoo Ganamoota hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi rabbi isiniif haa baay'atu nagatti nu turaan immoo hawwii kennaa nagatti nu turaa.